Ashama harkafune ilmaan Oromoo akkam nagaa jirtu fayyaa nageenya badhaadha Fatiyaa Entertainment Twiki like subscribe na godha harrammoo waasin barsiisa jedheera kana dura akka FBI kiyya gubbataa ture jechuudha harrammoo akka bitti fuulli keenya nu laafuu danda'a akka bitti fuulli keenya nu bareeduu danda'a kan jedhu irratti waan xiqqoo qabadhee dhiyaadheera YouTube Fatiyaa Entertainment jedha isa dura Fatiyaa FT sabboontu kan jedhu kiyyaa miti kiyyammoo Fatiyaa Entertainment jedha kanaafuu subscribe na godha barumsa hedduu baranna keessattuu ijoollee shamarranii akkaataa fuula keessanitti bareechistan akkaataa fuula keessanitti isin qulqullaa'u isinitti agarsiisuu barbaada waan mana keessa jiruun akkami fuula keenya bareechisuu dandeenya akkami fuula keenya qulqulleessuu dandeenya kan jedhu irratti viidiyoo kiyya kanarraa kunarraa isin jalqaba bunni faayidaa guddaa qaba fuula qulqulleessuu irratti illee laaffisuu irratti illee akkasuma immoo sukkaarri jira kokkineetii kanallee kan qabda hundammoo kokkineetii biraatiin illee kan fayyadamuu dandeetta jechuu barbaadeeti akkam goona seetanii nalaala jalqaba jechuudha sukkaar maankaa tokko jechuudha maankaa tokko sukkaar akkasumallee bunallee jechuudha buna kunin buna kafeetanii bunni hedduu jira isinii galee bunni rakkoo qabu Nescafe bicha kan taane malee buna gurraacha jechuudha buna maankaa tokkotti godheera an tokkoof gimmaasha fayyadama maaliif qaama muluu waan fayyadamuuf jechuudha qaama irratti illee dibattee rakkoo qabu an tokkoof gimmaasha fayyadama jechuudha akkas zayitii kokkineet an kana fayyadama isin dammoo kokkineet baay'ee jira rakkoo qabu kanaafu kokkineetii isas maankaadhaan itti naquu dandeettani maankaa tokkotti ceera lama maankaa lama jechuudha kanaafu akkana gootanii wal mix gootanii jechuudha wal keessa mattanii achiin booda ደግሞ fuulli keenya jijjiirama akkamii akka argatuu fi laafina akkamii akka kennuu fi bareedina akkamii akka kennu jechuudha akka argitan isinii laafisa tokkoffaa qoshaashaa fuula keessanii irra jiru illee isinirraa kaasuu danda'a an diqqootti dabala itti qannaseera jechuudha ani maankaa tokkoof garuu isuma lama qofa gaa an tokkoof gimmaasha waan fayyadameef jechuudha kaafu argartanii kaagotay fuulli keenya damo akkami bareeda akka jaartii biraa siin jalaallaa kanaafuu shamarran keenya subscribe godha haala kanaaf fayyadamaa siin jala dibadhee isinitti agarsiisaa dibadhee kee damo daqiiqaa 30 haga daqiiqaa 30 asirra turuu qaba jechuudha daqiiqaa 30 booda damo akkam akka ta'u walii ilaallaa jechuudha زيتون اللي راكم قبور زيتون اللي فيدامو دنديتن يطلع وكنيتين بربان ورجتا زيتون اللي فيدامو دنديتني كنا ميكس وديرا انا كان فيدامو يطلع اسدين بالله ترى ما اكل غوطه ammaan guddaa fayyadame irraallee waa firiijii keetti itti fayyadamuu dandeetta jechuudha yeroo biraatiif kanaafuu
Ana aga daqiiqaa 30 jechuudha. Akkana gootanii fuula keessanii wal geettanii jechuudha. Daqiiqaa 30 booda immoo akkam ta'e akka dhufu walumaan ka ilaallu ija keessanii xiqqinaanii ija keessa biraan sun ga'e haala kana ka shaaworii seentanii anama shaaworii seenuu waan barbaaduuf jechuudha. Shaaworii yoo ka seentanii dammoo morma keenyallee xurii baay'ee nu dhoggaa jechuudha. Nigalee anama shaaworii seenuu waan barbaaduuf jechuudha. Kana dibataaru haala kanaan fuula keenya bareechisuu dandeenya. Fuula keenya eeggachuu dandeenya. Qulqulleessuu dandeenya jechuudha. Haaluma salphaa buna mana keessaa warri qabdan warri hin qabnellee dammoo bitattanii fayyadamu jechuudha. Kanaafuu subscribe naa godhaa. Fatii entertainment namni waan naan jedhu fatii jedha. Fatii entertainment jedha. YouTube kanaafuu subscribe naa godhaa. Daqiiqaa 30 booda waliin deebina. Akkanuma dibattanii jechuudha harka keessanillee jechuudha. Harkallee baay'ee laaffisaa baay'ee bareechisaa jechuudha. Kanaafuu harkallee haaluma kanaan jechuudha kan fayyadamtan kana gootanii jechuudha. Qaama keessa hundaafuu rakkoo hin qabu bunichi kun jechuudha. Kana haala kanaan kanatti hogooti achi daqiiqaa 30 booda immoo maal akka ta'u akkam ta'e akka dhufu waliin ilaallaa. Kanaafuu subscribe godhaa Fatii Entertainment kan jedhu galatooma toto. Buna dura dibadhee kun akkana na bareechisee harka kiyyaalee kun akkana bareechisee amma immoo ba'ee kara dalagaa deemaara. Fuula kiyyaalee akkatti bareechisee argatanii daqiiqaa 30 booda shaaworiin seenee booddee akkanatti bareedeen ba'aara isiniin jedha. Kanatti kaasummoo Fatii Entertainment subscribe, comment, like godha. Kana caal waan biraallee wal barsiisna waan fuula hedduu sin barsiisaa diraamallee akkasuma hedduu laaltanii waan nama kofalchiisu kanaaf subscribe godha. Fatii Entertainment galatooma Oromoo sin jaalladha. Bye bye.